Duula ashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuudhaa fi hojii godina Gujii lixaatti hojjetameen biqiltuuwwan gosa garaa garaa miiliyoona 34 ol dhaabamuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksise. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii lixaa Hawwii Taaffasaatu qindeesse. Ashaaraa magariisummaa bara kanaa milkeessuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetamaatu jira. Haaluma kanaan jiraattonni godina Gujii lixaa aanaa Qarcaa bara kana hojii biqiltuu dhaabuu irratti hirmaachaatu jiru. Namoonni dhaabbii biqiltuu kana irratti hirmaatan tokko biqilaa dhaabuun roobaa fi qilleensa gahaa ta'e argachuu fi gammoojjummaa xiqqeessuu keessatti gahee guddaa qaba jedhan. Madda galii nyaata namaa fi beelladaa ta'uus jiraattonni kun himaniiru. Qilleensi yoo dhabame latti gogaa deemti. Bokkeenni roobin taraa qilleensa harkisuuf biqiltooti kun yennaa achiin bahe biqiltooti kun kanaan nu fayyada. Taree biyya dhibiillee qilleensi gahaa argamuu qaba. Biqiltuu jechuun jiraachuu dhabu jechuudha. Lubbuu namaa jiraachuun biqiltuu nama qabu jechuudha. Ittiin jiraachuuf mana ittiin ijaarratuuf ammalleen ittiin wantoota adda addaa ittiin taasifatuuf. Biqilaa dhaabanii deemuu qofa osoo hin taane idileessuudhaan kunuunsa gahaa taasisuun barbaachisaa ta'uus ibsaniiru. Biqiltuun jiraataan waan achirraa maddi galii achirraan ta'eef maddi galii kan nyaataa kan namaa kan saqaa kan horii kan argamuuf biyya keenyaaf fayyada jennee waan kana bu'aa biyya keenyaatiif hojjetu jirra misooma jirra. Biqiltuu dhaabne kana idileessinee yeroo kunuunsuun dirqama nurraa eegamu. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii lixaa obbo Akiliiluu Gabra Masqal aanaalee godinichaa hunda keessatti hojiin biqilaa dhaabuu itti fufee jira jedhan. Akka godinichaatti bara kana biqiltuu miiliyoona 61 dhaabbiif xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu fi hanga ammaattis biqiltuun miiliyoonni 34 ol ta'uu dhaabamuusaa obbo Akiliiluun himaniiru. Gara miiliyoona 61 lakkoofne dhaabbaadha qopheessinee jirra. Karoora keenyas midhaan nyaata beelladaa maanii jennee guutachuudhaaf deemaa jirra. Ammas hin dhaabne garuu isa keessa miiliyoona 61 qopheessinee lakkoofne dhaabaadhaaf qopheessinee jirra. Isa keessa miiliyoona 34 fi tuqaa 2 dhaabnee irraa gammaa jechuudha. Bulchaan godina Gujii lixaa obbo Abarraa Buunoo biqiloota dhaabuun jireenya hawaasummaa utubuun cinatti hojii dhabdummaa dargaggootaa furuu keessatti illee gahee waan qabuuf hawaasni biqiltuu dhaabuun akka kunuunsus hubachiisaniiru. Jallisii aadaa garaagarii hojjannee kaane jiruuf jireenya keenya jijjiiruu hin dandeenya tokko kanaan. Lammaffaa iddoo kanatti gaafa biqiltuun kan gahaa deemte iddoon kun dargaggoon keenya dargaggoon hojii dhabeeyyiin asitti ijaarramte kanniisa horsiisuu hin danda'ama. Horii horsiisuu hin danda'ama. Waan baay'eedhaaf nuuf gargaara jechuudha. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaati.